taphataa kubbaa miilaa dandeettii fi amantii isaa mootii Masrii jedhamee Muhammad Salah. Masriin naannoo baay'isuun ganda Nagri jedhamutti dhalatee guddate. Zinedine Zidane fi Brazil irraa Ronaldo taphattoota inni fakkeenya godhachuun faana dhahaa guddateedha. Maatiin isaa namoota beekamoo miti, jireenya giddu galeessaa namoota qabanidha. Innis obboleessa isaa hangafaa Nasir jedhamu waliin ganduma sana keessatti daandii irratti ba'uun kubbaa taphachaa guddate. Garuu inni ilma Nagri Magaa jedhamu argateera. Sababni isaas naamusa gaarii, dandeettii jabaa nama qabu waan ta'eedhiifi. Maqaa guutuun isaa Muhammad Salah Hamid Mahrous jedhama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa, qophiin keenyaa ammas akkuma itti fufeetti jira. Namni yuutuubicha keenyaaf haaraa taatan ammoo subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Ammas nu faana tura. Muhammad Salah amma dargaggoo ganna 31 yoo ta'u, Liverpool keessatti taphataa lafee dugdaa isaanii ta'edha. Warraaqsa kubbaa miilaa jabaa Jurgen Klopp Liverpool keessatti fidan warra dursan keessaati. Waggaa 3 galchee hedduu lakkoofsiisuun badhaafameera. Liverpool waggoota 30 booda akka waancaa Premier League injifatu gargaareera. Ofii isaa har'a galchee hedduu lakkoofsiisuun kaardii taphataa Liverpool duraanii Robbie Fowler qabatee cabseera. Mo Salah caalaa har'a Liverpool keessatti maqaa guddaa taphataa qabu hin jiru. Garuu kubbaa miilaa garasitti jireenya Mo Salah maal fakkaata? Deeggartoonni isaanii mootii Masrii jechuun isaan waamu. Keessumaa deeggartoonni Liverpool addunyaarraa beekaman Mo Salah mootii Masrii jechuun isa faarsu. Piraamidii Masrii arfaffaa jechuun kan isaan leellisanis ni jiru. Biyyoota Arabaa hedduu keessatti Salaan waan baay'ee jaalatamuuf maqaa masoo Pride of Arab jedhuun argateera. Inumaa filannoo pirezidaantummaa Masrii bara 2018 irratti namoonni walakkaa miiliyoonaa ol ta'an guyyaa filannoo sanaa sagalee kennuu deemanii maqaa kaadhimamtoota pirezidaantii lameen haquun maqaa Muhammad Salah itti barreessanii bahanii. Yeroo sana Salah caalaa taphataan Afrikaa irraa faarfamu ture. Baratti Afrikaa irraa faarfamu ture. Baratti galchee hedduu Liverpooliif lakkoofsiisedha. Dandeettii saffisa inni kubbaa qabatee fiiguu qabu, kubbaa ittiin galgalchuun yookiin diraabil, miila bitaan haala inni ittiin lakkoofsiisu adda taasisa. Dabalataan yeroo Salah faarsan Salaan ammas dabalee galchii lakkoofsiisee amantaa keessaa gara Islaamaatti jijjiirana jechuun ittuma fuufanii isa faarsu. Siif kan ta'e nuufis ni ta'a jechuun kabaja amantaa isaaf Islaamaa qabanis ibsuufi. Mo Salah nama hedduu amantaa Islaamaa leellisuufi kabaju jedhama. Dandeettii fi maqaa inni qabu garuu isarra darbee amantaa isaaf kabaja guddaan akka kennamu taasiseera. Bara 2021 keessa qorannoon Ameerikaa Political Science Review jedhu tokko Salaan ilaba Liverpool ganuun isaa jibbaa amantaa Islaamaaf namoonni magaalichaa qaban ture parsentii 16 hir'iseera jedhe. Salaan yeroo galchii lakkoofsiisee Rabbiif galata galchuun beekama. Haala ittiin gammachuu isaa jimbilfatee ibsatu gaafatame. Kana yeroo ijoollummaa koo irraan jalqabeen akkas godha. Akka taphichaa mo'annuuf kadhachuu kootiin akkasuma galchii lakkoofsiisuu kana gargaare Rabbiif galata galcha jechuun CNN itti himee ture. Maagii Saadiq jaalallee ijoollummaa hanga haadha warra Salah har'a Muhammad Salah piraamidii Faara'oon sadaffaa Masrii jedhamuun beekama. Piraamidiyoonni Faara'oon addunyaarraa Masriin akka turistoota hedduun daawwatamutti fi beekamtii ishee taasisaniiru. Deeggartoonni isaa mootii Masrii jechuun isa waamu. Sababni isaa Salah Masriidhaan karaa hedduu nama addunyaatti beeksisedha. Abbaa ijoollee lamaa kan ta'e Salah imalli gaa'ela isaa ijoollummaa isaatii mana barumsaa keessatti jalqabe.
mana barumsaa Muhammad Eid Al-Tantiwi jedhamu keessatti haadha warraa isaa Maagii waliin wal baranii maatiin Maagii Saadiq mana barumsichaa keessa barsiisu ture. Maagii fi Saalaan daree tokko keessatti baratu turanii lameen isaanii ijoollummaatti jaalala waliin kufanii ergasii garuu duubatti hin jedhin waggoota dheeraaf jaalalaan turanii. Bara 2013 ammoo gara ganda dhaloota isaaniitti deebi'uun maatii fi firoota isaanii waamuun cidhaa madaalawaa qopheessuu wal fudhanii har'a ijoollee durbaa lama qabu. Kan jalqabaa Makkaa jedhamti. Bara 2014 kan dhalatte yoo ta'u yaadannoo magaalaa qulqullittii Islaamaa Makkaaf moggaase. Intalli isaanii lammataa ammoo Kaayyaan jedhamti. Isheen ammoo bara 2020 dhalatte. Haati warraa Moosaalaan akka haadha warraa taphattoota beekamoo kaaniin miidiyaa kan jaalattuu fi mul'achuu barbaaddu miti. Jireenya ishee miidiyaa hawaasaa irraa fagoodha. Yeroo maatii isheef kennituu fi abbaa warraa ishee jajjabeessuun beekamti. Moosaalaa fi haati warraa isaa Maagiin yeroo soomaa fi ayyaanaa gara ganda dhaloota isaanii deemuun namoota harka qalleeyyii ta'an nyaachisuu waliin ayyaaneffachuun beekamu. Lameen isaanii namoota beekamtiif qofa dhama'anii miti, garuu hawaasa isaaniif tola ooltummaan hojii guddaa hojjechaa jiru. Hattuu gargaaruu hanga bataskaana ortodoksii deebisee ijaaruutti ganda dhaloota isaa Nagari keessatti pirojektii adda addaa hojjechuun beekama. Akkuma miiltoo isaa duraanii Saadiyoo Maaneen jireenya uummata ganda dhaloota isaa fooyyessuuf warra dhama'an keessaa Moosaalaa isa tokko. Irra jireessi jiraattota gandichaa harka qalleeyyiidha. Kanaaf Moosaalaan manneen barnootaa ijaaruun, hospitaala ijaaruun ummaticha tajaajilu akka argatu gochaa jira. Yeroo tokko maatiin hattuun qabeenya maatii Moosaalaa jalaa hatte. Booda poolisiin barbaacha taasiseen hattuun kun qabame. Abbaan Moosaalaa poolisii waliin ta'uun himata irratti banuuf yoo qophaayan Moosaalaan kadhatee akka himatichi hafu taasise. Sana booda nama qabeenya maatii isaa hate sana waamuun mallaqa kennee fi akka inni hojjetee jiraatu gargaare. Hojii ofiis barbaaduun akka hojjetee of danda'u taasiseera. Saalaan ganda dhaloota isaaf naannoo isaa keessaa ji'aan mallaqa kutee fi kan jiraachisu namoota 450 ta'u. Masriin dhiyeenya kufaatii diinagdee keessa galteetti. Yeroo kanatti akka lammii tokkootti biyya isaa gargaaruuf mootummaa biyyichaaf doolaara 300,000 kenneefi. Bara 2022 keessa bataskaana yookiin waldaa ortodoksii guddaa beekamaa Masrii naannoo Giizii jiru Abu Siifin Charchi jedhamu balaan ibiddaa mudate. Balaa ibiddaa kana namoonni 42 lubbuun isaanii dhabanii. Saalaan gaddi isatti dhagahame miidiyaa hawaasaan ibsate. Garuu achirratti hin dhaabne. Bataskaana ortodoksii beekamaa biyyichaa qulqulluu Maarqos yookiin Abu Siifin Charchi jedhamu beekamu kana deebisee ijaaruuf paawundii Masrii miliyoona 3 gumaache. Saalaan nama amantaa isaa jaallatuu fi kabajuun garuu amantaa namaa hin qoodne arjaa fi hojjetaa jabaadha jedhamuun beekama. Moosaalaa daandii Nagriidii hanga addunyaatti beekamu. Moosaalaan bara 2010 kilaba Masrii Al-Mokawal jedhamuu fi mallatteessisuun tapha profeeshinaalii isaa eegale. Bara 2021 ammoo kilaba Switzerland Baazil jedhamu mallatteessise. Baazil waliin waancaa Iswiizii mo'ateera. Ga'umsa Saalaa kilaboonni hedduun hordofaa turaniiru. Ammas osoo turin bara 2014 Chelsea paawundii miliyoona 11 baasuun mallatteessise. Yeroo sana Chelsea leenjisaa kan turan Jose Mourinhoon yeroo tapha gahaa ta'e Saalaaf hin kennine. Kanaaf ergisaan kilaboota akka Fiorentina fi Roomaaf taphataa ture. Bara 2016-17 yeroo Roomaa waancaa Serie A morkatan cimaa ture. Saalaan ga'umsa olaanaa agarsiisuun kubbaa mijeessee kennuufi galchiiwwan dijiitii 2 keessa gale. Bara 2017 kilooppii Moosaalaa Liverpoolitti waan barbaadaniif kilabichaaf riikaardii kan ture paawundii miliyoona 40 ta'uu baasuun mallatteessisaniin. Bara dorgommii jalqabaa isaatiin bara dorgommii tokkotti galchii Premier League 32 lakkoofsise. Akkasuma Liverpool xumura waancaa Champions League dhaqqabsiise. Saalaan ergasii Liverpool waliin waancaa Premier League, Champions League fi FA Community Shield mo'ateera. Yeroo 3 galchee hedduu Premier League keessatti lakkoofsisuun tokkoffaa ta'ee xumuree badhaafameera. badhaasa Ballon d'Or bara 2018 fi 2020
tokko sadaffaa ta'uun xumure. Bara 2019 fi 2022 ammoo sadarkaa shanaffaan xumure. Bara 2023 ammoo Liverpool galchee 200 ol lakkoofsisuun seenaa kilabichaa keessatti taphataa shanaffaa ta'eera. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduun Mo Salaan taphataa cimaa fi addunyaa keessaa tokkoo fi Afrikaa irraa ammoo taphataa jabaa yeroo kamiyyuu caalu jechuun ibsanii. Mo Salaan umrii isaa waggaa 14 ta'uun kilaba Masrii Al Mokwalaan galee. Leenjisaan lammii Ameerikaa Boobiin Biraadiin saffisaa hubannaa taphataa dirree keessatti qabuu fi dhiibbaa inni taphattoota morkattoota irraan ga'u arguun taphataa jabaa addunyaa keessaa tokko akka ta'u raaganii. Jose Mourinhoon Mo Salaan akka Chelsea mallatteessin saffisa guddaa kan qabuu fi dandeettii taphaa kubbaa addaa ta'e kan qabuu fi nama gaariidha jechuun ibse. Mourinhoon Salaan taphattoota kana dura leenjisaa ture akka Giraazbeeliin Ari'oon Roobeenii fa'aa waliin dandeettii wal fakkaatu qaba jedhe. Dandeettii teeknikaa inni qabu saffisni miila bitaan taphachuu fi haalli ittiin galchee lakkoofsisu maqaa masoorii Lionel Messi Masrii jedhu akka argatu isa taasiseera. Taphataa duraanii Biraazil Ronaldinhoon dandeettii isaa Lionel Messi waliin wal fakkeessa jedhe. Mudannoo addaa Mo Salah keessaa maqaan isaa Muhammad Ibrahim jedhama. Akkuma Muhammad Salah lammii Masriitiin maqaan isaas wal fakkaata. Bifaa fi dhaabbii qaamaan ammoo hanga namoonni Muhammad Salah irraa adda baafachuu itti ulfaatu wal fakkaatu. Fira yookiin lakkus mitiin umrii isaanis naannoo tokko. Mo Salaan taphataa kubbaa miilaa. Muhammad Ibrahim ammoo nama qalii qaluu yookiin mana qeeraa keessa hojjechuun jiraatudha. Bara 2019 yeroo ayyaana Idil Adhaa mana qalmaa kiwit tokko keessa hojjechaa ture. Namni kun Muhammad Salah fakkaachuun nama beekamaa ta'e. Namoonni Kuwait keessa jiraatan hedduu Muhammad Salah se'uun yoo argan waliin suuraa ka'uuf gaafachaa turanii. Kaan ammoo isa barbaadanii bakka jiru deemuun waliin suuraa ka'aniiru. Muhammad Salah sababa kana bilbilli hedduun hin bilbilaniif hafeera jettu. Ayyaanni kun yaadannoo Ibrahim Rabbiif ajaja isaa agarsiisuuf ilma isaa aarsaa godhe dhiyeessuuf itti qophaa'e yaadachuuf kabajam. Muhammad Ibrahim yeroo sanam horii re'oota hoolotaa fi gaala namoota barbaadaniif qacaramee qalaa ture. Isaaniyyuu osoo qaamaan nama kana qeeraa keessatti argitanii Muhammad Salaan qeeraa keessaa maal hojjeta jechuun keessan ni hafa. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffannee kana fakkaata. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isin jecha akkasuma namni yuutuubicha keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatina. Xumuree jira. Horaa bulaa deebana.